Ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu ana obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isin jecha isinis baga nagaa taatanii akkasuma ka har'a immoo warroonni siifantuu bidhaa maatii hin taane maatii taa subscribe godhaati maatii naaf ta'a isin jedha. Ega hordoftoota kiyya har'a asiin kara viidiyoo isin dhufee jira jechuudha chaanaala kanaanii hundumti keessan immoo laayikii naa gochuudhaan sheerii naa gochuudhaan jajjabeessaa isin jechuu jaalladha. Egaa har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessa hin oolu hanga dhumaatti na waliin ta'aa gorsa bareedduu akkasitti fide. Inni illee maalidha waanuma nu fayyadu anaafis illee kan fayyadu keessattuu ijoollee shamarran biyya arabaa jirru hunda keenyaaf fayyada jechuudha. Hanga dhumaatti na waliin ta'aa. Ega ka hordoftoota kooyi nuti gizee baay'ee ijoollee shamarranii kuni gara laafes baay'ee gara laafna namaaf nama hundumaaf iyyuu gara laafna baay'inaan jechuudha. Nuti gara laafna gara laafummaan keenya immoo beektame duubatti nu hambisa wal nu kaasu jechuudha. Yeroo baay'ee nuti gara laafna garuu namoota ta'eef illee haa ta'u gara laafna sababi isaas ijoollee baay'een sababa gara laafummaatiin sababa Baka akkuma harmi keenya irraa qalbiin keenya irraati waan ta'eef gara jaalalaanis ta'ee gara maatiinis ta'ee ijoolleen keenya yeroo baay'ee hin shawwadamu jechuudha. Innis maalidha yeroo baay'ee ijoolleen qarshiin ganas na jalaa nyaatamee kan waggaa 8 na jalaa nyaatamee kan waggaa 6 kan waggaa 4 jedhanii kan himan baay'eetu jira jechuudha ijoollee baay'een. Inna sababni isaas nuti gara laafoodha waan ta'aniif dhugaa isin jechuudha fi ilmi namaa hunduyyuu inuma nagaraa namatti illaafa gar akka bineensaa kan jabaatu miti garuu isin jabaachuu qabdan wanta isin godhu keessa jabaachuu qabdan gara laafummaan keenya immoo duubatti nu hambisa waan ta'eef namuma hundaaf garaa laafina obboloota koo hunduma isaati garaa laafina namuma sitti boo'ee namuma jaalalaallee sitti fakkeechee hunda garaatti laafina yoo nama rakkate tokko bakka rakkatetti gargaare hanga dandeettii keetii kanaan boodatti immoo yeruma hunda nama sana gargaara yeruma hunda maatii kiyyan gargaara yeruma hunda obboleessa kiyyan gargaara yeruma hunda hiriyaa kiyyan gargaara yoo jette duubatti hafaa deemtaa jechuudha. Kanaaf ofii keessanillee of laaluu qabdanii eessa akka jirtu of beekuu qabdaa anis ta'ee sis ta'ee of beekuu qabna. Kanaafuu waan qabdan tokko qabachuu yaada isin jedha hordoftoota kiyya maaliif ijoollee baay'eetu bu'aa jira waan ta'eef. Dhugaa hedduu akka nama gaddisiisa wanti miidiyaa kanarrallee deemaa jiru jechuudha kama argaa jirru garuu nuti keessattuu ijoolleen biyya ormaa jirru walirraa barachuu qabna. Atis narraa barachuu qabda anillee sirraa hin barachuu qaba. Maaliif kan biyyaa baane fi walirraa waa barachuudhaaf jechuudha. Maaliif ilmi namaa kan miidiyaa fayyadamuu fi waan baay'ee barataa waan baay'ee sanaxaltaa waan baay'ee barumsarraa argattaa jechuudha. Kanaaf viidiyoota garaagaraa laalatii akkasitti walirraa baradhaa isin jedha. Keessattuu ijoollee shamarran keenya of qottobaa maaliif qarshii abbuma inni dhiiruma sin jaaladha jedhe tokkotti qarshii ergin abadan dhiirama tokkotti qarshii ergin. Si jaalatu si jaalate si jaalatu taa'ee si eegu sin eegu taanaan bishaan yaa seenu. Bakka haqa jedhu karaan banaadha lesgoo jechuun qof kan sin barbaachisu jechuudha. Maaliif inni sin ani kanan jedhu bar yeroo tokko ofuma keessaniif ijoollee shamarran keenya ofii keessanii duubatti haftu maaliif kan nu baasee maatii keenya lafa nutti gurguranii kan lafa qabu lafa gurguratee kan immoo qotiyoo qabu qotiyoo xindii ofii hiikkatee gurguratee kan liqeeffatee akkasitti biyyaan baasan garuu gaafaas geenyoo hidharraa affanna wanta keessaa dhufnellee gaafa xashii tana basanne sammuun keenyallee akkuma xashii tanaa ta'a jechuudha. Akkuma moobaayilii tanaa ta'a jechuudha. Kanaaf of qottobuu qabdan seera qabda. Dhiira dhabdeeti nuti kan biyyaa baaneeti hundumti keenya guduunfanneeti waa godhanne of jijjiirree maatii keenya yoo mana citaa qaban qorqoorrootti jijjiirree yoo algaa mukaatti rafanii algaa soofaa binnee fi waan adda addaa goonee maatii keenya bashannansiisuu qabnaan jechuudha. Malee akkuma bakka akkuma sitti tole ta'uu hin qabdan jechuudha. Na kana beekuu qabdan isin jedha hordoftoota kiyyaa isinitti illee hin dheeressu gorsa kana
nagaru ittuma fufa gorsi hinabatu namni tokko baay'atee fi tisisni baay'ateef qadaada qabeen buqqifatu jedha Oromooni nutisi baay'anne fomaa faayidaa isin qabu akkasuma immoo oduun baay'atee faayidaan qabu waan tokko keessaa gaafa qabattu malee inna keessin jedha hordoftoota kiyya warroon channel kiyyaaf maarata subscribe gochuun maamila keenya ta'ati jajjabeessaa isin jedha isin jaaladha isin kabaja bye bye hanga video biraatti walitti deemnutti